Abbaan murtii tapha kubbaa miilaa waancaa addunyaa kan lammii Somaaliyaatti Ameerikaan keensiin dorgame kafaltiin isaa guutuun akka argatuuf fiifaan waadaa galuun dhaga'an. waliigaltee dukkaasa dhaabuu Ameerikaa fi Iraan eefame. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp xurree kilaan Strait of Hormuz deebii akka banamus dubbate. Jesdiin booda gatiin bobaa dhibbantaa furiin kan gabbu'u ta'uun himame. Kunis waliigaltee nagaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti taasifamu hordofuun akka ta'u tifame. Buufanni xayyaaraa magaalaa Bishooftuutti ijaaramaa jiru buufata Afrikaa keessaa isa tokkoo fi adda turee ta'uu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa irraa daawwannaa taasisee dubbate. Haleellaa Raashiyaan mana qulqullummaa seenaa qabeessa Kiev eegumsa UNESCO jala jiru irratti raawwatte hordofuudhaan meetiroopooliishaan Ivaanas mana kiristaana Ortoodooksii Yuukireen haleellaa kana yakka waraanaa Raashiyaa dhala namaa seenaa fi kiristaanummaa irratti raawwatte jechuun ibse. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nagaan keenya kan jaalalaaf kabajaa bakkuma isin jirtan maratti isin dhaqqabu. Kanneen amma isin dhageessan hangafoota oduu lammii miidiyaatii amma bal'atu taasisa. Abbaan murtii waancaa addunyaa marsaa 23 bara kanaatiif filatame lammii biyya Soomaaliyaa Umar Abduu Qaadir Aartaan waancaa addunyaa bara kana irratti taphoota murteessoof Ameerikaa irraa dhorkamee ture. Mintaan isaa garuu guutuun akka kafalamuuf beeksifame. Bulchiinsi pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp abbaan murtii kun namoota dhuunfaa dhaabbata shororkeessummaa ta'an shakkaman waliin walitti dhufeenya qabaachuu isaatiin shakkee Ameerikaa irraa dhorkamuu isaa ibseeti jira. Akka maddeen dhimmicha beekan ja'anitti Aartaan waancaa addunyaa bara kana irratti hin hirmaanne garuu fiifaan mindaan isaan guutuun akka kafalamuuf waadaa galuuf hin ibsame. Waancaan addunyaa bara 2026 Ameerikaatti waxabajjii 10 irraa eegalamee deemsifamaa jiru. Abbaa murtii Afrikaa cimaa ta'uun filatame Aartaan tapha kubbaa miilaa guddaa tokko irratti nama Somaaliyaa jalqabaatee osoo hirmaachuuf imalaa jiru dhumarra yeroo ga'u gumrukaa fi eegumsa daangaa Ameerikaatiin gara buufata xiyyaaraa irraa dhufetti deebifame. Tarkaanfiin tun fudhatamtullee garuu gara biyya isaatti yeroo deebi'u simannaan waan godhameef Omar gamtaa waldaalee kubbaa miilaa Awurooppaa UEFA'n waancaa Super Cup Paris Saint Germain fi Aston Villaan ji'a gayyaa jidduutti taphatamu irratti abbaa murtii ta'uudhaan filatameeti jira. waliigalteen nagaa dukkaasa dhaabuu Ameerikaa fi Iraan jidduutti taasifamtu ifoomuun dhaga'ame. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan waliin waliigaltee dukkaasa dhaabuu irratti waliigaluu akkasumallee hulaan galaana Strait of Hormuz kan baatii 3 oleef cufamee ture. Geejjiba dooniiwwan walabaan akka banaman beeksisaniiti jira. Akka gabaasa Aljazeeraatti gama Iraaniin waliigalteen tun booda irratti itti aanaa ministeera haajaalaa Iraan Kaazeem Gariibaadiin dilbata dabre kana kan mirkanaa'u yoo ta'u dhimma Iraanii fi Ameerikaa jidduutti uumame hatattamaan kan dhaabbatu ta'uu ifame. Dilbata kaleessa kana ganna 8ffaa isaanii kan kabajatan pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka jetti waliigalteen tun erga Ameerikaa fi Israa'el gurraandhala 28 Iraan irratti haleellaa jalqabanii as yeroo dheeraaf cufamee kan ture Strait of Hormuz keessa dooniiwwan walabaan akka dabranii saayamamuu beeksise. Waliigalteen Riippaabilika Islaamaa Iraan waliin taasifame amma xumurameeti jira jechuun toora miidiyaa hawaasummaa isaa irratti kan barreesse pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hundi keessan baga gammaddan ani kanaaf guutumatti hayyaman kennaaf kafaltii malee akka banamu Strait of Hormuz akkasumas yeroo wal fakkaatutti humni waraana galaana Ameerikaa uggurri sasattamaan akka dhaabbatu hayyamuu isaa dubbate. Baatii sadiin booda gatiin bobaa addunyaa dhibbantaa furiin kan gabbu'u ta'uu himame. Kunis waliigaltee Ameerikaa fi Iraan taasifaman hordofuun akka ta'utu dubbatame. Gatiin bobaa addunyaa dilbata kaleessa ji'oota 3 booda waliigaltee nagaa Ameerikaa fi Iraan jidduutti taasifame hordofuudhaan dhibbantaa furiin hir'ifuun agarsiifame. Akka gabaasa Reuters agarsiisetti Ameerikaa fi Iraan waraana isaanii xumuruuf hulaan galaana Strait of Hormuz akka banamuuf waliigaltee jalqabaarra yeroo gaasanitti kanaanis gatiin bobaa kan hir'ifamu ta'uu ibsame. Gatiin bobaa daldala doolaara 3.65 yookaan dhibbantaa 4.2 gabbu'u barmeela tokkoof ammoo doolaarli 83.68 kan gabbu'u ta'uun ibsame. Akka gabaasa Reutersitti mootummaan Ameerikaa fi Iraan jimmata dhufu Siwiizerlaand keessatti waliigaltee haarawaa kan waraana dhaabuuf oolu mallatteessuuf qophii xumuraa jiraachuullee ibsame. Waraanni jabaan ba'a jiddu galeessaa keessatti Ameerikaa fi Israa'el waliin ta'uudhaan gurraandhala 28 bara 2026 Iraan irratti haleellaa eegalan biyya United Arab Emirates dabalatee biyyoota ba'a jiddu galeessaa hedduu erga hirmaachiseen booda Paakistaan Islaamabaaditti marii mootummaa lameenii yeroo lamaaf taasifamtuudhaan waliigaltee irra otoo hin gahin hafuun kan yaadatamu waggaa ta'u waliigalteen ammaatuun nageenya waaraa itti fufinsa qabu kan fidduu jaametee eegama.
Projektiin buufata xiyyaaraa Bishooftuu seenaa Itoophiyaas ta'e kan Afrikaa keessatti hojii misooma guddaa dorgomaa hin qabne jechuudhaan muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad daawwannaa taasiseen dubbate. Dr. Abiyyi adeemsa ijaarsa buufata xiyyaaraa guddicha Bishooftuutti ijaaramaa jiru guyyaa irraa daawwateeti jira. Yeroo daawwannaa tanaatti akka ibsanitti projektiin tun seenaa Itoophiyaattis ta'e Afrikaa keessatti hojii misooma guddaa fi dorgomaa hin qabne ta'uu dubbate. Projektiin guddoon tun bal'ina lafa qabatteen waliigala maashineerota bakkichatti socho'aniin sadarkaa Afrikaatti isa guddoo ta'ullee beeksise. Hooggantoonni olaanoo mootummaa garaagaraa waliin ta'uudhaan ijaarsa kana kan daawwate Dr. Abiyyi hojiin misoomaa keessatti qabxiileen ijoon maallaqa argachuu yookaan karoora projektii qofa odoo hin taane dandeettii raawwii fi hooggansaa ta'uu beeksise. Kanaan dura hanqina hooggansa projektii biyya teenyaa keessa ture irraa kan ka'e hojiiwwan baay'een yoom jalqabanii fi yoom akka xumuraman akka hin beekamne ibsuudhaan kanaan kan ka'e ammoo projektiin qulqullina isaanii kan hin eegamnee fi kan harkifatan ta'ullee ibseeti jira. Haa ta'uutii malee ammoo ijaarsi buufata xiyyaaraa Bishooftuu seenaa hojii barame kana haala ammayyaatiin kan jijjiire ta'ullee ibse. Yeroo ammaan tanaatti bakki tun hojjettoonni 8,000 ol halkaniif guyyaa hojjechaa kan jiran yoo ta'u maashineeronni gurguddoo fi konkolaattonni 3,800 hanga amma 4 ta'an marsaa kiiloomeetira 30 keessatti sochii taasisaa jiraachuun ibsame. Hojiin kun mataa isaatiin magaalaa xiqqoo takka akka gahu kan ibse Dr. Abiyyi Ahmad maashinoonni kunneen guyyaatti boba'aa liitira 650 ol kan fayyadaman ta'uu fi guyyoota 10 qofa keessatti ammoo boba'aa liitira miiliyoona 7 akka baasanis ibse. Haleellaan biyyi Raashiyaa mana qulqullummaa seenaa qabeessa Kiyev eegumsa UNESCO jalatti irratti raawwatte hordofuudhaan meetiroopooliishiyaan Ipaanas mana kiristaanaa Ortoodooksii Yuukireen haleellaa kanaan raawwatamuun isaa waraana Raashiyaan dhala namaatiif seenaa kiristaanummaa irratti raawwatte jechuudhaan ibsa kanne. Kaateedraalli Dormiishen hambaa addunyaa UNESCO fi bakka eegumsa olaanaa qabu haleellaa halkan tokkoof loltoonni Raashiyaa mana amantii Kiyev Pershik Laarvaa irratti raawwataniin ibiddaan akka gubate himameeti jira. Kaateedraalichi qabeenya addaa eegumsa addaa kan qabu yoo ta'u kunis pirootokoolii lammaffaa konveeshinii Heeg kan bara 1954 baheen eegumsa kan argatu waggaa ta'u hundeeffama waggaa 150 takka kan qabu. Laavraan manneen amantii kiristaanummaa bahaa keessatti kanneen turiitii fi beekamoo ta'an keessaa tokko yoo ta'u awwaalli hundeessaa Mooskoo kan ta'e Piriinsi Yuuriyaa Dolgoorikiyaa mooraa mana qulqullummaa kana keessa kan jiru yoo ta'u kaatedraalli seenaa qabeessi kun yeroo waraana addunyaa lammeessoo kan bara 1940 humnoota Sooviyetii duubatti deebi'aa turaniin kan barbaade yoo ta'u bara 2000tti Yuukireen walaba ta'uun deebi'ee ijaaramuun yaadatama. Itti aantuun muummicha ministeera imaammata namummaa fi ministeerri aadaa Yuukireen Tiitaaniyaan Beerziinaan taatee tana cimsitee balaaleffatte. Haleellaan iddoo seenaa qabeessa irratti raawwatame yakka hambaalee aadaa addunyaa irratti raawwataman keessaa isa tokko jechuudhaan ministeerri tun ibsa kenniteen ibiddi Kiyev Pershik Laarvaa keessatti kun dhimma Yuukireen qofa otoo hin taane hambaalee dhala namaa hundaati jechuudhaan ibsite. Ministeerri tun hawaasni idil addunyaa bulchiinsa Mooskoo guyyaa guyyaan itti yaadee lammiilee Yuukireenii fi hambaalee addunyaa irratti dhiibbaa akka cimsus gaafate. Oduu tanaan wal qabattuun itti gaafatamaan waldaa Ortoodooksii Yuukireen meetiroopooliishiyaan Ivaanas akaawuntii miidiyaa hawaasaa isaa irratti ibsetti sababa dhukkaasa cimaa Raashiyaan waxabajjii 15 galgala raawwatteen foddaan kaatedraalaa Dormiishen iddoowwan qulqulluu addunyaa kiristaanaa keessaa tokko ta'e ibiddaan gubatee jiraachuu beeksise. Hoogganaan amantii kun taatee tanaan yakka waraanaa Raashiyaan dhala namaa seenaaf kiristaanummaa irratti raawwatte kan biraati jechuudhaan iddoo san guutumatti badiisa irraa baraaruuf kadhannaan idil addunyaa akka godhamus gaafateeti jira. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa odeeffannoo teenya guyyaa guyyaan isin biraan geenyu takka tana fakkaatti odeeffannoo teenya birootiin hanga walitti bilutti turtii gaarii.